Abbaan taayitaa eegumsa naannoo magaalaa Adaamaa faalama qilleensaa ittisuu irratti hojjettoota warshaalee magaalichaa waliin marii paanaalii gaggeesse. Itti gaafatamaan waajjira abbaa taayitaa eegumsa naannoo magaalaa Adaamaa obbo Gammachuu Mokonnin eegumsa naannoon walqabatee hojiileen hojjetamaa jiran bo'oo lolaa baasuu, faalama pilaastikaa dhabamsiisuu akkasumas faalama sagalee dhabamsiisuuf haa ta'uu himanii yeroo ammaa kana ammoo faalama qilleensaa dhabamsiisuuf sosochii gaggeessaa jiraachuu dubbatu. Nuti jalqaba bishaan kan keessa yaa'u qabu bo'oo lolaa kana gahee mootummaatti waan ta'eef asirratti jedhamee babal'ataa jira. Namoota amma jettan kan ammoo karaa waajjira mana qopheessaati. Namni tokko baay'isoo balfa mana isaa biratti reedesii kaameeftu jira. Reedesii 20 yoon dogoggoruu baadde sana keessatti gatee qoshaashee argama taana hiiqqattaal. Namni dhuunfaan kaasuu qaba jechuudha. Warshaalee keessaa wantoota ba'anii faalama qilleensaa fidanis gatuu osoo hin taane faayidaa garaagaraaf akka ooluu danda'utti irratti hojjechuu qabna jedhan. Any fabrika assessment hojjeteeti kan jalqabu. Fabrikaan kiyya rakkoo qaba moo rakkoo hin qabu hawaasa kana irratti. Kanaaf immoo kana godha deetu furmaata isaa wajjin kaa'eeti waajjira keenya dhufa. Waajjira namatti dhufe kana jechuu kooti. Achirra jira jechuudha sanaan hin gaafatama. Kanaafi wantoonni akkas akkasii darbanii yerootti rakkootaa waan jiraniif isaan kana ilaallee isinis nu deeggartanii sirreessuu qabnaa kan jedhu qaba. Hojii gaggeessaa olaanaan warshaa huccuu Raayiders Dr. Jeelaaluu Muftii akka warshaa isaaniitti faalama qilleensaa ittisuun walqabatee hojii guddaan hojjetamaa jiraachuu himanii keemikaalli warshaa keessaa ba'u qilleensa naannoo akka hin faalleef warshaaleen cimanii irratti hojjechuu qabu jedhan. Qaamoleen marii paanaalii kana irratti argamanis faalamni qilleensaa lubbuu namoota baay'ee waan miidhaa jiruuf hundi keenya warshaalee keessatti teeknooloojii fayyadamuun irratti hojjechuu qabna jedhan. Dhaabbilee oomishaa yookiin immoo warshaalee akka magaalaa keenyatti argaman waliin faalama qilleensaatti walqabatee marii paanaalii dhiyeessinee jirra, gaggeessinee jirra. Mariin paanaalii kun kaayyoon isaa faalama qilleensaa yeroo ammaa rakkoo addunyaa kan ta'e kana xiqqeessuudhaaf dhaabbileen oomishaa gahee isaanii akka taasisuuf. As warshaalee keessatti warshaalee adda addaa kategorii hundarraa waamnee jechuudha. Faalama qilleensaa ittisuu keessatti warshaaleen gahee guddaa waan qabanii fi maddi faalama qilleensaa illee inni tokko seektara industirii kanaan waan wal qabatuu fi as keessatti hubannoo faalama qilleensaa kana kennaa jirra. Kunuunsi naannootiif gochuudhaan keessumaayyuu faalama qilleensaa irratti dhala namaatiif jiruuf jireenya dhala namaatiif murteessaadha. Isa kanaaf ammoo faalamni qilleensaa haala karaa gosa hedduutiin faalamuu danda'a. Kana keessaa warshaaleen isa tokkodha. Faalamni qilleensaa akka hin faalamneef ammoo dhaabbanni keenya hundeeffamarraa calqabee waan guddaa hojjetaa turee jira. Nus immoo hojiiwwan adda addaa dhaabbata kanarratti hojjannee turre kana duras ammas irratti hojjetamaa jira. Akkuma innisheetifii godhamaa ture muummicha ministeera keenyatti irraa illee biqiltuuwwan adda addaa dhaabuudhaan faalamni qilleensaa dhaabbata keenya keessatti akka hin uumamne gochaa turre. Lammaffaa immoo wantoota faalama qilleensaa fidan adda addaa aaroota adda addaa akka hin baane gara elektirikaatitti jijjiiruudhaan wantoota adda addaa hojjechaa jirra. Ammas hojjannee jirra kana duras ammas ittuma hojjechaa jirra. Haala saniin haala gaariidhaan qilleensi faalamaa osoo hin taane qilleensa qulqulluu ta'e dhaloota dhufuuf dabarsuudhaaf qophiirra jirra.